Oromoonis Oromummaasi, Oromiyaasi, aadaa isii, keessoo isii qulqulleeffachaa qabachaa jarri ollaa keenyaatis waan qaban qabatanii gurmuu walitti tahanii jiru. Gurmuu ijaarratanii jiru. Eenyu jedhanii diinni guddaa kana jedhanii. Kun waan eebbifamuu qabu jechuudha. Waan san jallisaniiti lidatu jaawar lidatu maarree ta'uu deema farda ta'uu deema adeero kitaaba ida'amuu irraa eegalee hanga mootummaa maarretti kitaaba namni barreessu jiru Daani'el Kibret ta'uu beeytaati. Kitaaba Abiyyi kana namni barreessu jiru Daani'el Kibret ta'uu beeyta. Nuti waan keessa beekurraa hin siimu jira beeku. Sigale. Daani'el Kibret barreessee fixeeti hodhaa gulaalaa jeeleen coobaatiif akkannaa jechuudha. Biraanuu Dr. Biraanuu Leenjisoof akkannaa jechuudha. Sigale. Saniifu Daani'el Kibret shayxaanticha Oromoo arrabsaa oolu wajjin dalaguun gaafa Abiyyi gabaabdutti gaafa Abiyyi nama wajji dalagu halaali gaafa Jaawar faan ammoo gabrummaa ummata keenyarra fidan kana irraa kaafna jedhanii sabaa sablammii wajji gurmuu ummatan haraami. Kana hunda maali kafirraa laaluu qabu? Sifirraa laaluu qaba jechuudha. Akkii wanni Jaawar itti jiru sirrii, wanni Marroon itti jiru sirrii, wanni Taayyeen itti jiru sirrii, wanni Sheekka Abbutaa itti jiru sirrii, wanni fakkaattonni isaanii hundi itti jiru sirrii jettee gartee ka ummata kana duuba dhaabbachuu qabu. Tokkummaa ta'e uumtee ummata kanallee gammachiifte. Ana amma duraan isiniin jedhe hayyoota keenya kana tokkummaadhaan dhiibuu dandeenyaan isiniin jedhe. Hayyoota dheengadda mana galee dhiibnee finnee walitti araarsinee jechuudha. Anamaa fi ati miidiyaa kanarra teenye. Eega isaa walitti araarsinee sabaa sablammii hojii walitti araarsineeti duubaa garagallee wal fixu seennee jechuudha. Qabsoon dhuma hin qabne qabsoo shalabbee qofa siya. Hoggi qabsoon karaa xumuraachi deemtee nuti wal eegalle. Saniifu sadarkaa gartee jarrinuu tokkummaa akkasitti uumee gurmuu uumee sigale Ameerikaa hunda irra dalaganii amansiisanii imbaasota biyya san jiru ollaa sanii hunda imbaasota Ameerikaa Suudii kana hunda xalaayaa barreessanii naqu jiran sigale. Dalagaan dalagamaa jirti sirriitti. Dalagamaa jirti. IMF itti waraqaan naqamu jirti. Baankii addunyaa waraqaan naqamu jirti. Sigala warra mootummaa tana gargaara yaadaan maallaqaan waa hundaan deeggarsa kenna jaan imbaasii Raashiyaa hunda dubbatamaa jira jechuudha. Chaayinaa dubbatamaa jira jechuudha. Qabeenya irra namicha kanarra baaftan qabeenya irra biyya tana dhangalaasu jirtan gartee namichi kun carraan isaa dhumatee jira. Mootummaa oloo fixee gadoo jiru. Qabeenyi keessanis isumaa hojii qilee seenaa if eeggadhaa jedhanii beeksisaa jiranii. Arraati hoggaa hayyoonni kee akkasii dalagu jiru tokkummaan duuba dhaabbattee enerjii hamilee ta'uuf qabda malee isaan hamilee cabsu wal arrabsitee sigale sababaati isa arrabsituun kaan arrabsa. Kun maatii kaanii arrabsa. Homorkii hojii manee kana waliin baay'isuun diinummaa malee sabummaa miti. Sadarkaa tanarra jirtanii jechuudha. Garuu hayyoonni sadarkaan amma siin haasa'isanii irra jiran jechuudha. Dabarsi woboon kufee kuffisaa jira jechuudha. Wallagga keessaa qulqulleessine jedhanii deebisee dhuunfachaa jira jechuudha. Amma dura isinii Febraarii keessaan isinii katabe. Akka gartee gaafa mootummaan naannoo Oromiyaa fannoo hiikkachiisu qabna jee lafaa ka'u shayxaantichi jara soddaa sarraa qawwee kun hin ta'u jee fannootu haaraa ijaarame jaa annaawunsi godhaa jee ajaja dabarsee ummatuma duraan Dammaqaa Mokonnoonii wajji walii galanii ministeera itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnoo Dammaqee Mokonnoo waan jenee yaadattanii bakka jirutti namni Amaara jaamu hidhachuu qabaa jee qawwee inni hidhachiisisan irraa guuruu yaan jeeti fannoo haareetti fannootu Wallagga keessa ijaaramee jeeti. Annaawunsi godhe anguyyasiin isinii barreesse amma if jalatti screenshot godhe post godhe na jala gasseenaa laala
gaafasiin of eeggannoo jee wallagga keessa bakka fannoon inni jaare sun sossoo'uu deemtu isinii barreessee jechuudha. Isin garuu har'a dhumaatii amma wallagga keessa deemu jirtu dhumaatii amma fannoon fidaa jirtu sanarraa iyyuu jirtanii jechuudha. Wal jala deemuu wal hubachuun gaafasiif silaa gaafa sana dhageessanii itti qophooytanii silaa gaafa sana dhageessanii gartee mootummaa keessa jiru ka ala jirus ka qabuus kan qabnees itti qophooytanii har'a wallaggi kanatti weeraramtu jechuudha. Ummanni keenya xaragamaa jira. Wanni wallagga fannoo kamiin fannoo isa dhugaa kasaba isaati Gondar keessa Goojjam keessa socho'ee lolusa osoo hin ta'in fannoo sheexaantichi jaarratee amma numaatu dheengadda faa akka juujaan warri itti dhiyaatan oggii himan isaanii waboo filate har'aa dhorkanii gaa waboon jaajan lalme waboon har'aa dhorkitu waboon ammoo yoo jara kanarraa dhorkina jettee gajjachaate inni jara kanaaf qawwee kenneeti ganaa asitti homorkii biroo hujimanii biroo asii baasaafii jechuudha. Sigale saniifuu furmaanni maal godhu haadhoo yoo duute rimeeyni garaa kutee bar taasise haadhoo ajjeesuudha. Itti aansuu fi tadhuma dubbii miciyyoo dira dhawatti ajjeesanii qaallicha abbaa gadaa ifiin jiru abbaa gadaan qabdu Harargee namicha bakka bu'aa caffeeti qaallichi bakka bu'aa caffee welcome ebba bakka bu'aa caffeeti piippiidha abbaa durgooti malee abbaa gadaan qabdu Harargee dheengadda miciyyoo nasiimaa miciyyoo duute dira dhawatta duute by the way osooniin dubban Oromoon hundi sagalee taa'aaf namoota irra guddaa amma miciyyoo tana ijoollee Harargee qofata dubbachuu jirtuun harka boru wanni Harargette Wallaggattis Arsii keessattis Booranattis Gujitti already taateetu jirti dhageeffadhu dura dirra dhawattaate siyalee osoo gaafa dirra dhawattaate san bakka takkaa kaanee iyyine intalti ulfaa Gujitti ajjeefamtu. Sigale Oromoonni guutuun miciyyoo dirra dhawaasanii sagalee ta'a. Abbaa gadaa wanni jaamun jirtu. Harargeen abbaa gadaan qabdu. Qaallichi haadiree bitamtuu hattuu gantuu diaasporaa kana akka dhabeechi galee abbaa gadaa jaaniin abbaa gadaa Franqalloo jaanii kijiba abbaa gadaa Khadiir Jaawari qaallichi. Khadraa jaawartanii nan juusan abbaa gadaa saati gaafa Khadraan jaawar duraa tuqamte heeriisee gaafa namichi sun diriirsee duraa tuqame walgahii Finfinneetti itti jiru dhaabeeti dhufee nama abaaree kutee jechuudha. Gaafa miciyyoon tun ilmoo sadii wajjin tagaraa jirtu wajji lubbuun sadii nurraa duute sigale lubbuun sadii nurraa duute 600 fideeti maghriibaa fi ishaayi jidduutti ozoon ishaayi qaamu jiran hono maallaqa kan akkatti fuun hin beeytan isin hodhaa maallaqa akka waan gandi sun maallaqa dhabee gandi micoosanii rabbi rahmataa godhu bar namni garaan akkuma isatti gartee garaasisee bar garaan si madaala qaallichii fi waan garee ta'eef waan garaachoo ta'eef ummata san garaachuma seezi 600 fideetti kan namni du'e beeki haadha duutee fi ilmoo gara duute lakku wajji duute beekan lubbuu nam sadiitiif 600 fidee jechuudha. Dachiin miciyyoon sun irra duute rabbi rahmataa godhuu fi soomalee qabee harkaa qabaa jechuudha. Dachiin sun hin deebineef eenyu ajjeesee itti gaafatamummaan hin jirtu. Dubbiin isaa akkasii wallaayite jechuudha. Amma kunoo narra duulanii nagargaaraa jeeti miliyoona takka qabatee dhufu jira jan ifeeggadda isinumaaf iyyina nuti ifeeggadda amma wanni koshkosheen dirra dhawaa keessa yaate sabi saahibii maarree saahibii aboo khalli malee waliin jettu sun waan gatii qabaatii miti san war nama diriyaa uffatee deemuutu irra gatii qaba sigale waan onnee qabaatee gartee dhiiga miciyyoo teenyaa nuu baasaatii miti dhiiga keenya nuu baafata tokko kan baafachuu dandeenyu tokkummaani sigale tokkummaani amma kunoo miliyoona takka qabee deemaani jira mee miliyoonni takka lubbuu nam sadiitiin jijjiirama
miliyoonni takkitti sanii yoo qabee fide dachiin miciyyoon irra duute sun maatii miciyyoo saniitii deebitee jirti. warri miciyyoo sana ajjeesichi keessa qawwee fudhatee ammallee dhukaasa banaan jiru. Dirredawaan tun bar lafa Oromooti, lafa Faranqallooti. Qaallichi kun bar abbaa gadaa Faranqalloo ifiin jaabar. Tanaafiin bar Faranqalloo abbaa gadaan qabdu sigale. Barri namicha kanaa bara khasaara, bara buqqa'u, bara walajjeesu, bara khasaara, bara mooyyoo jaamaa bar sigale. Baratti gartee salphanne jechuudha. baran talti ulfaa'il lakku wajji awwaalamtee maghriba fi ishaa'ii dubar ozooni qaamu jiranii gandetti ol seenanii maallaquma kanaa ukkatti finnen beeytan isini akka waan nama guddaa godhe waa guddaa godhe hodhaa kiisha haadhaa usaa bari fi already duru gubboo kiisha guuttatanii jiran hagasii ol fudhatanii jiranii beeku gubboo dhiiga miciyyoo sanii dhooyisuudhaaf wanni hin godhamne hin jirtu. Wanni takko gii taate maaliif taate akkamit taate yoom taate eenyuun taate yakki tokko gii raawwatame waan akkanaa qoratamaa jechuudha. Yakki sun tokkoon qoratama. Dachiin miciyyoon sun irratti jeefamte dachiin abbaasii tan abbaan isii irra dhalatee guddate akaakuu abaabuun isii handhurti isaaniichitti awwaalamte soomalee fudhatee qarqaa qabaa jechuudha. Isaan tuchirra taa'ee dhiichisu jira jechuudha. Dachiin sunuu warri miciyyoon tun duraa duute dachuma sanuu yoo gurgurte miliyoona 600 oli gurguratan yoo xiqqaate dachii guddoo sigale kuma 600 miti miliyoona 600 oli gurguratanii siin jedhe dachuma sanuu yoo gurguratan kanamma kuma 60 akka waan maallaqaa fakkeessee hunoo miliyoonatti olii seejaa janan malee dal nutichi namnu isa jala taa'utu nu sigale saniifu Oromoonni guutuun miciyoo dirra dhawatti ajjeefamte saniif miciyyoo gujitti ajjeefamte saniif namni haadha qabdan namni obboleettii qabdan namni intala dhalaa qabdan osoo intalti teeta ulfaata garaa guutuu namni si duratti gartee isii ulfaa kimbil godhee dhaabbatee sirra bashannane osoo na ta'e kamijiitiif laal saniif jii sagalee ta'e ilmoo teetan dhaluu teessuuf jii sagalee ta'eef dhalaa jechuun miskiina dhalaan obboleettii teenya haadha teenya jaartii teenya ilmoo teenya kafana keenya so akkasitti gumaa dhalaa gabbuusanii kuma 600 jaanii fiduun gartee tuffii hagam takka maal fiddanii fudhattanii fudhachuu baattan maal fiddan jechuu argisiisa waan fiduu teenyus garuu arkuma jira arkumaaf ta'a inshallah. Warri arra ka dhiiga Oromootiin taphatu warri arra guyyaan keenya jeekkatti Oromoorra waan fedhe viidiyoon ol ba'ee haasa'u gaafa gartee akka guyyaa ummal qiyaamaa sheekotiin jettu san yaa rabbi osoo kitaaba kana akka nuu baatanii jaajeemi gaafas yaa rabbi osoo FB'n kun Facebook'n kun TikTok'n kun yaa rabbi osoo kiyyatoo baate gaafa juu fagoo miti. Dhufuuf taa'e inshallah arkuuf teessa walumaan arkuute saniifu miciyoo sanii sagalee ta'a ilmaan Oromoo guutuun afaan kana dubbattanii viidiyoo tana sheer walii godha walii daddabarsa tokkummaa keessan jabeessa warra adda isin qooduu barbaadu firraa fageessa nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata sheekka butaati baay'ee isin kabanya garuu ajanda akka arra darbitanii qabsoon horkatti wanta gootanii kana gana akka ittiin deebine hadaraan isiniin jaa nagatti.